تدراتي مقالان درين دوا laal bakka ummanni keenya amata dhibba meeqa jiraate keessatti ijaaramte. Durarraa eegaltee ummanni Oromoo magaalaa san keessa heddumminaan jiraachuu ture. Maaliif isaan keessatti kan ijaaramte. Magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa biraa ta Itoophiyaa Minilik ijaare amata 140 dura kan inni ijaare. Magaalaan Oromiyaa keessa ijaaramte cuftinuuhu Garrison Town turan. Garrison Town jechuun military town jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti katama jaaniin katamaa san keessa kataa'u wattaaddara baalasilxaanota mootummaati warra karaa seera mootummaa hojjarra oolchu. Basically irra guddaan nama keenya magaalaa keessa jiraachuun turre. Bakka ummanni keenya heddumminaan dura magaalaa keessa ta'an magaalaa Dirree Dhawaati. Tana keessatti seenaa Oromoo keessatti akka dhugatti ta duraati.